Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun biyyoota hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa baankota keessa immoo karaa baankii Hawaashiniin qabadhee dhufee jira jechuudha. Adeemsa gadda jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin qabadhee dhufee har'a immoo karaa baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankii Hawaashiin biyyoota 6 akkuma jedhe immoo karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroon mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo guyyaa guyyaadhaan oolmaa sharafaati waan ta'eef keessattuu warroota Itoophiyaadhaan ala gara Itoophiyaatti birrii ergatan jechuudha. Gara biyya keenyatti birrii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarketiin dallaalaa itti kennanne sana meeqan olee meeqan zarazarama jechuurra karaa viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti ani itooblaakmaarketii akka jedhanitti qabadhee dhufa malee kan sobaa yookaan kan isaan hin jedhin ala miti irratti isin dabalu irraa isin hir'isu jechuudha. Garuu karaa itooblaakmaarketii kan jechuu barbaadu guyyaatti dhaabbataa miti jechuudha. Fakkeenyaaf ganama kan ittiin sharafatan guyyaatti sharafachuu dhiisu. Galgala irree kan biraa ta'uu malaa jechuudha. Guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 fayyadamuu hin danda'a. Otuma san online irra jiran iyyuu jijjiiramuu hin danda'a jechuudha. Akka baankii miti baankiin dhaabbatadha. Fakkeenyaaf baankii yoo geeddarame yookaan torbanitti yookaan torban lamatti yookaan jatti geeddarama jechuudha. Garuu karaa itooblaakmaarketiin otuma san online irra jiran yookaan saantiima wayii dabalaa yookaan saantiima wayii hir'isaa dhaabbataa miti jechuudha. Dabalee gaafan jedhu yookaan isa ganamaan irratti saantiima 3-4 dabaluu yookaan irraa hir'isuu danda'a jechuudha. Kan galgalaa irratti jechuudha. Egaa gabaabumatti amma biyyoota ani qabadhee dhufu akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yewaanii, paawundi sterlingii, yeroo Swiss firankii, koronnaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa 2 darbee kana hin hojjenne jechuudha. Har'aan guyyaa 3 natti fakkaata. Hin hojjenne haala xiqqoo namni jenne waan ta'eef jechaadha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiima 55 jechuudha. Akkasuma Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiima 66. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiima 25. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 87 fi saantiima 85. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiima 62. Oomaan riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiima 49. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 69. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 33 fi saantiima 10. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiima 77. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiima 40.
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 24 fi saantiba 96. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 61. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 52. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 39. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 16 fi saantiba 94. Akkasuma Paawundi Sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 57. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 70. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 01. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 44. Koronnaan tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 83. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99. Kan itti aanu Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 26. Kan itti aanu Yemen Riyaalli tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el Shekeliin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 13. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu numan dubbadhaa jechuudha. Viidiyoo kiyya keessatti guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha. Innis warroota Joordaanii fi Beeruutii fi jiranii jechuudha. Keessattuu warroota mana madaabii jiraniif guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jiran diinaara miti jechuudha. Diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Limneen irree birrii biyya sanaa osoo hin taane isaanillee doolaarii fudhatu jechuudha. Warroonni mana madaabii jiran doolaarii fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Limneen yookaan Beeruutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaati gadi akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Paakistaan birrii Yemen fakkeenyaaf birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala birrii biyya sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan 0 saantiba 56 jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caala. Birrii tokkicha Itoophiyaa guutuudhaaf ganaa birriin Paakistaan saantiba 44 barbaada jechuudha. Kanaafuu akkasuma jechuudha. Birriin Beerut yookaan Limneen irree baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni baay'eetu jiru jechuudha. Anu asirratti naannoo doolaarii 3 maqaa dha'ee jechaadha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Kana keessa immoo kan fudhattan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti birroonni Joordaaniif Beerut jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha.
Fakkeenya guyyaa har'a Ameerikaa doolaarri tokko karaa itoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantima 55 irra eeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Warroonni Jordaanii Beeruut jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Hawaashii yoo ergattan immoo jechuudha. Warroonni Jordaanii fi Beeruut mana madaalii jirtan jecha dhageessattu birrii 100 fi birrii 34 fi saantima 66 irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Ruma deebi'een dubbadha. Akkuman jedhee kan warra Jordaan jiranii mana madaalii jechaadha. Diinaara biyya sanii miti jechuudha. Beeruut yookaan lemeenirree birrii biyya sanaa paawundii miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.